Misirroonni lamaan afaan tokkoon dubbadha waliif abboomamaa wal gargaara gaa'elli keessan haa eebbifamu akka Abrahaamiif Saaraa jecha Waaqaa eegaa waliin jiraadha. Misirroonni lamaan afaan tokkoon dubbadha waliif abboomamaa wal gargaara gaa'elli keessan haa eebbifamu akka Abrahaamiif Saaraa. Atis yaa obboleessaa dhabduudha jettee irraa gargar hin baay'ine daalachuuftes jettee kan biroon ilaaline ishee qofaadha kan Waaqni siif kenne jabaadhu qabadhu obboleettii kee jecha Waaqaa eegaa waliin jiraadha. Misirroonni lamaan afaan tokkoon dubbadha waliif abboomamaa wal gargaara gaa'elli keessan haa eebbifamu akka Abrahaamiif Saaraa. Atis yaa obboleettii dhabaadha jettee irraa gargar hin baay'ine murtii kennuu dura eegi Waaqayyoon inni mataa keetii kabaje abbaa warra kee cinaacha sarara uumamtee saboorri kee jecha Waaqaa eegaa waliin jiraadha. Misirroonni lamaan afaan tokkoon dubbadha waliif abboomamaa wal gargaara gaa'elli keessan haa eebbifamu akka Abrahaamiif Saaraa. Egaa yaa misirroota isin tokko malee lama miti ofiin dagaatina yaadadha gorsa abbootii kadhannaa fi mana Waaqarraan fagaatina dagaagaa horaa bulaa isiniin jenna jecha Waaqaa eegaa waliin jiraadha. Misirroonni lamaan afaan tokkoon dubbadha waliif abboomamaa wal gargaara gaa'elli keessan haa eebbifamu akka Abrahaamiif Saaraa jecha
eega waliin jiraadha. Misirroonni lamaan afaan tokkoon dubbadha. Waliif abboomamaa wal gargaara. Gaa'illi keessan haa eebbifamu akka Abrahaamiif Saaraa.